Hooggantooti jijjiirama kabaayyaa abdataman mootummaa barree jijjiiramuun isaanii Afrikaa diimokiraasiin akka naafattuuf sabab ta'ee jira jedha gabaasi kolomistiin Ameerikaa beekamaa Mikaayil Ruubii Waashingitan egzaamaan irra barreessitoog. Gabaasi bulcha guddaraan duraanis Saddam Huseen qeequun itti xeeyyaadha. Afrikaa keessa Roobeert Mugaabee, Isaayyaas Afwerqi, Paawul Kaagameef Mahammad Abdullaa Farmaajo akka jaba hojii isaanii xiinxaluu uummata bobboros kune. Badhaafamtoota Noobeelii nageenya lam Dr. Abiy Ahmad Aliitiif bulchitu Maayinamaar Aung San Suu Kyi warwaada uummata nyaati jechuun gati dabse. Bulchaan Itoophiyaa kun nageenya biyyoolaa Eertira waliin buuseen namoota hedduu bira kabaja argate turka jedha gabaasichi. Mootummaan Dr. Abiy Ahmad angorturuuf jecha murteen inni guyyaa roobii mammari federeeshinii irra dabarsa Afrikaa mootii abbarree dhibi dabalachuun mul'ifti jechuun. Nageenyi dhabe bar bulchiisisa keessatti ta'uu jiru gargaaramte wanni kun biyya Afrikaa keessa baay'ee lakkoofsa uummataatiin lama farratti argamtu Itoophiyaa waraanan naquu dandeetti jechuurra. Jalqaba irraa waan tokko mimmiidhaasuun uummata bira faarfamuuf diraama hojjetu. Achiin bood gargalanii uummata nyaachuun abal mootummoota abbarreetii hajad xiinxalaan qondaal peentagoon duraanii kunen. Saddam Huseen bar 1990 keessa akka jaba garee dippiloomaatota qofa osoo hin taane gaazexeessitoota facuuf dabalatee qaamolee gargaraati eegi faarfamaa tureen duubas gargalee rasaasa deebi'uun Iraaq qofa osoo hin taane addunyaayyuu miidhachuun seena waggoota 20 dur taayyaadache. Maqaa nageenyaatiin badhaas Noobeelii nageenya fudhattee Islaamota Burmaa akka maraachiifti jechuun niitii bulchutu Maayinamaar Hoommat barreeffami Waashingitan egzaamaayinar kunen. Pireezidaantiin Soomaliyaa Mahammad Abdullaa Farmaajoolleen baran gosa dheereffachuuf jecha harka lafaan dhaana jiraachuun isa garee Alshabaab bira fudhatamu waan hin qabaanneef biyyatti garrakkoomtuu deebisuu dandeetti jechuurra. Bilisummaa Roodeshiyaa yookaan Zimbaabe ammaatti taansee bulchoota Ameerikaa kanneen akka Jiimi Kaarter fa'aa Mugaabee harka dhaana turan. Isaayyaas Afwerqii barinni Eertira Itoophiyaa irra fonqolchi mootummaa jijjiiramaaf nam diimokiraasii jedhamuun faarfamaa ture. Bulchaan Ruwaandaa Paawul Kaagameelleen akkuma kan diraama hojjeteen addunyaa duratti ergamtoota rabbi fakkeeffamanis waada uummata nyaatanii mootummaa barree badaa jijjiiraman ka jedhe gabaasichi. Bulchaan Itoophiyaa hammangoo harka qabu Dr. Abiy Ahmad Aliilleen garasi gulufuu jirjechuun akeekachees. Abiyyi Mugaabee ta'uuf deema. Farmaajoon Siyaad Barre ta'uu barbaada. Isaan lamaanuu gara adomni hin qabaatin ibiddaan taphachuu jiran ka jedhe barreeffami xiinxala ganna 48 kunen. Uummati isaanii karoor jarii yaada hawaan hin fudhanneef golii ofirra lakkoofsiisuun of nyaachisuu danda'an jechuun xiinxalli isa gargolobuu deebe. Qondaala Ameerikaa duraatiif irra hormi kalakkaayinitik ruubiin jedhamu hunduu barreeffami isa gabaaba jechoota afaan faranjii jajjaboof fayyadamuun bulchoota biyyoota hedduu gingilcha kanaan dhumu irratti akkan jechuun dhama. Bulchooti Afrikaa baalam jechuun Farmaajoof Dr. Abiy Ahmad objuun barbeela kasaa yaadan kun biyyatti gar waraanamaa seensisuu waan dandeettuuf. Bulchooti biyyoota Afrikaa kadheeti kan kee jiran yoo wal arganii billici yookaan suura qof ka'u lakkisanii bulcha Itoophiyaatiif Soomaliyaa kan gorsu qaban jechuun xiinxalli isa afaan godhu.